Akamirtuu daawwattoota Oromiyaa 11 kun qophii sana guyyaati. Qophii sana guyyaa keenya guyyaa har'aatiin akkuma asiin dura barame qabxiiwwan tokko tokko kanneen yeroo ammaa kana ijoo ta'anii adeemaa jiran irratti mari'achuudhaaf waa'ee kiyya Abdunaasir Tufaa wajjin mari'achuudhaaf as istuudiyoo keenya Oromiyaa 11 tti argamnee jirra. Turtii gaarii. Akkuma barame kanaan dura qabxiiwwan yeroo ammaa kana ijoo ta'anii deddeemaa jirti odeeffannoowwan garaagaraa hawaasa biraan gahuudhaaf akkasumas immoo irratti mari'achuudhaaf kan istuudiyoo keenyattis akkuma barame guyyaa har'aa argamnu jechuudha. Qabxiiwwan muraasa har'aaf qopheeffanneetu jira jechuudha. Isaan keessa jalqaba irratti kan yeroo ammaa kana ijoo ta'ee karaa miidiyaa hawaasaa irratti adeemaa jiru gama mootummaatiinis ta'ee gama biyya keessa biyya alaatiin irratti haasamaa jiru waa'ee dhimma ibsa mootummaan Ameerikaa guyyaa kaleessaa baaseeti. Dhimmichi akkuma waliin arganitti waa'ee mirga dhala namaa yookiin immoo waa'ee duguuggaa sanyii yeroo ammaa kana naannoo Tigraayitti adeemsifamaa jiru irratti waan isa yaaddesse mootummaan Ameerikaa dubbatee jira jechuudha. Isaan keessaa fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti Tigraayitti wanti ta'amaa jiru dubartiin gudeedamaa jiru jechuudha. Qabeenyi barbadaa'u jira, namni du'utu jira. Isarra dabree mootu beelaanis lammiin hedduun miidhamaa jiru, kan buqqaan jiru. Kan naannoo ollaatti baqatanis lakkoofsi isaanii baay'ee guddaadha. Akka isaan gabaasanitti yeroo ammaa kana nama miliyoona 3 ol kan ta'u nyaata tantamaa kan barbaadudha naannoo Tigraayitti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Isuma kanaan wal qabateetiin waan isaan yaachise keessaa dubbatanii turan. Innis wanta kanaaf furmaata ta'a jedhamee kan yaadame keessa jalqaba irratti ta'uu kan qabu jedhanii kan kaasanii akka furmaata jalqabaatti humna waraana Eertiraatti jechuudha kan yeroo ammaa kana Tigraay keessatti bobba'eetiin hawaasa hedduu miidhaarraan gahaa jiru. Qabeenya barbadeessuun hin jira, qabeenya saamuun hin jira, dubartii gudeeduun hin jira. Kun mootummaa hedduutu miidiyaa hedduutu gabaasaa ture. Kan itti aanu mootu humna addaa naannoo Amaaraati kan yeroo ammaa kana naannoo Tigraayitti dhaqeetiin miidhaa guddaa geessaa jedhameetiin kan qorannoo hedduudhaan irra gahamedha. Inni kunis hantamaan gadhiisee akka bahuudha kan isaan gaafatan jechuudha. Kanuma fakkaataa fakkeenyaaf mootummaan deebii kan laatee jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaadha. Ibsa mootummaan Ameerikaa baasee kanarratti deebii laatee jira. Deebiin kun maal fakkaata? Osoo gara deebiitti hin deemin abdiiwwanni tokko wanni achirra kaasuu barbaachise maalidha? Mootummaan Ameerikaa ibsinni baase kun gargaarsi namoomaa kallattiidhaan akka seenuuf hatattamaan akka seenuuf karaan akka banamuu qabu ibsa baasanii lammaffaa immoo gamtaan Afrikaatiif biyyoonni biraalleen dhimma kana ariifachiisatti akka xiyyeeffannaatti kennanii irratti hojjetan waan baasantu jira. Gama mootummaa biyyaatiin immoo ibsi bahee jira. Ministeerri dhimma hajaa alaa Itoophiyaa ibsa inni baase irratti maal jedha? Wanti ibsi mootummaan US baase kun hedduu akka nama gaddisiisu dubbatanii dabalataan immoo mootummaan Ameerikaa dhimma biyya keessoo keessatti harka naqachuu akka hin qabne dubbatan. Waan kenna sun dhimma Itoophiyaa qofaa dhimma keessaa waan taateef jedhanii ibsa baasan. Garuu wanni hubatamuu qabu addunyaa kanarratti si'ii lammii kan kee dirqu, fixu, gudeedu, ajjeesu biyyarra akka baqatu godhu dhiisiitii si'uu nagaan taa'ee biyya nagaan bulchuu keessaayyuu addunyaan harka hin fudhatte jechuun keessattuu Ameerikaa fi biyyoonni gurguddatan kunniin nan argan yookiin harka narraa fudhatan jechuun waan hin eeggamne yeroo rakkootitti immoo dirqama isaaniiti dhimma keessaallee yoo ta'e involve godhuun isaanii nafuu ka jedhu dubbachuu barbaada. Misuma kanarratti fakkeenyaaf dhimma keessoo keenyaa keessa seenaa jiranii haa ta'u malee yommuutu dhimmichi kun Itoophiyaa qofa osoo hin taane biyyoota ollaattis babal'atee jira jechuudha. Fakkeenyaaf baqattoota yeroo ammaa kan naannoo Tigraay irraa baqatanii naannoo Sudaan seenan irratti yeroo ammaa kan miidhamaa jiru kan gargaaraa jiru mootummaa biyya saniiti jechuudha. Maaliifuu lammiin kun sababii keessoo isaaniitiif jecha naannoo sanis nagaa dhorkuu danda'a. Naannoo sanis miidhuu danda'a, naannoo sanis rakkisuu danda'a. Kun waa'ee baqattoota irraa kaasuu danda'a jechuudha. Kan biraa mootu kanumaan wal qabatee wannummaan mootummaan alaa akka biyya san keessatti involve godhan godhe tokko kanaayyuu. Maaliif dhimma keessoo ka jechuu dandeettu yoo wanni sun internal crisis biyya keessa qofa taate. Loltoonni Eertiraa seenanii jiruu jedhamu biyya biraati, biyya lammaffaadha. Kanaaf dirqamatti biyyoonni alaallee keessa seenan jechuudha. Dabalataan immoo wanni kun
sarbamiinsa mirga namoomaa waan taateef mootummoonni addunyaa sarbamiinsa mirga namoomaatiif falman seenuun isaanii waan hin hafne ka jedhuuf abdii. Isarratti fakkeenyaaf akka furmaataatti ta'uu qabadee kan mootummaan Ameerikaadhaa kaa'e keessa humni naannoo Amaaraa gadhiisee akka bahu kan Eertiraas akka bahudha. Fakkeenyaaf ibsa mootummaan Itoophiyaa deebii isaaniif laatuudhaaf baasee yoo agarte waan waraan Eertiraadhaa kan yeroo ammaa kana keessa jiru Tigraay keessa jiru wanti kan jiru akkuma jirutti irra dabna jechuudha. Inni maaf ta'e laata? Wanni kun ni beektaa dhiheenya kana CNN illeen akkasumas Amnesty International gabaasa baasee ture akka duguggaan sanyii Aksum keessatti Tigraay keessatti adeemsifame jechuudha. Viidiyoowwanis suuraalees baasanii sanii wal qabatee gama dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa illeen waan tokko tokko baasee ture. Sanumarraa ka'eetiin ibsi kun dhufe. Isumarratti fakkeenyaaf naannoo humni naannoo Amaaraa yeroo ammaa kana akka jedhamaa jirutti naannoowwan gara daangaatti dhiyaatan fakkeenyaaf naannoo Raayyaa, naannoo Walqaayitti, naannoo kanneen yeroo ammaa kana to'ateetiin kan hawaasa miidhaa jiru odeeffannoo fachuu al takka jennee bira dabruudhaaf gama biraatiin immoo fakkeenyaaf waraanni Eertiraadhaa gama gubbaatiin gama kaabaatiin kan isaan yeroo ammaa kana to'atanii jiru. Amnesty International gabaasa inni baase keessatti fakkeenyaaf naannoo Aksuumitti wanta raawwatame yakka raawwatame san keessaa harka guddaa kan qabu waraana Eertiraa ta'uun isaa beekamee jira jechuudha akkasiini. Isa gamasumaan jennee bira dabarra. Isatti aansuudhaan immoo waa'ee filannoo Itoophiyaati. Filannoo Itoophiyaa marsaa jaaffaan yeroo ammaa kana gaggeeffamuudhaaf guyyaan qabamee jira jechuudha. Isa kanarratti paartiiwwan yeroo hedduudhaaf ni hirmaatu jedhamanii eegaman yeroo ammaa kana paartiin Oromoo guutuun guutuuttiidhaa keessa jiru. Ka Oromoo qofa osoo hin taane kanneen dhaabota biroos kan saboota biroos kan hidhamanii ukkaanfaman yeroo ammaa kana hedduutu jiru. Yeroo ammaa kana filannoodhaaf kan qopheessaa jiru hanga ammaatti kan mul'ate keessaa paartii sadii qofa. Isaan keessaa tokko paartii badhaadhinaati, paartii bilxiginnaa kan biyyattii guutuuti jedheetiin of moggaasa jechuudha. Inni kun immoo Izeemaadha. Kun immoo kan naannoo Amaaraati. Isaan kana sadan qofatu filannoo kanarratti hirmaatuudhaaf yeroo ammaa kana qophaa'aa jiru jechuudha. Isuma kana wal qabatee guyyaan filannoo yookiin immoo guyyaan galmeedhaa akka jijjiiramu wanti boordiin filannoo kaasetu jira. Isa kamarraa maal qabda? Wanni qabu guyyaan galmee filattootaatiif kaadhimamtootaa jijjiiramee jira gara boordii filannoo Itoophiyaatiin jechuudha. Maaliif sababaa waajjiraaleen filannoo geejjibni qaamolee bilisa ta'an namoota filannoo kana geggeessaniif dhihaachuu dhabuu hanqinni jiraachuu irraa akka ka'e jechuudha. Akkasumas paartiileen tokko tokko kaadhimamtoonni isaanii mana hidhaa keessa jiraachuu pilaas immoo kan biraalleen deeggartoonni isaaniilleen warra irraa hidhaman jiraachuu irraa akka ka'e danqaatti ta'uu isaaniitiin kanaaf sababaa kanneen dhiyeesseetiin boordiin guyyaa lamaan guyyaa galmee kanaachi dheeressuu isaa baasee jira. Wanni kun waanuma akka hawaasaatitti eegaallee turre abdii fuula duraafis wanni kun haphii ta'a jenneetuma eenna maaliif argamuun isaanaaf filannoon kun filannoo qulqulluu yookiin filannoo fayya qabeessa ta'uudhaaf hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ammas irra deebinee wanni dubbachuu barbaannu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hidhaa keessaa bahuudha qaban dirreen filannoo kun bilisatti bakka morkattoonni guutuun argamanitti namni bilisaan dirree san keessatti wal gahee na filadhaa dura na filadhaa sanarratti argamee ummanni hiree ofii murteeffachuudhaaf nama ofii fedhu filachuudhaaf jarri kun hidhaa keessaa bahanii waltajjiin kun bilisa ta'eetiin argamuudhaaf irratti hojjetamuu qaba. Yoo kun hin taane ammas filannoowwan kun tokko akkuma ibsa ejjennoo garaagaraa dhaabbileen tokko baasaa turan KFO'n baasee jira, ABO'nis baasee jira. Sochii filannootiif walumaa galatti socho'aan jirru jedhanii ibsa baasanii jiran. Profeesar Mararaalleen kanuma dubbataa turan. Bakka waajjirri keenya cufamee jirutti, bakka kaadhimamtoonni teenya mana hidhaa keessa jiranitti, bakka deeggartoonni keenya ciccimoon yookiin buleeyyiin mana hidhaa keessa jiranitti filannoo kanaaf duula na filadhaatiif socho'uu hin dandeenyu jedhanii ibsa baasanii jiran jechuudha abdii. Waa'ee filannoo kana keessa al tokko osoo hin baay'inii fakkeenyaaf
Guyyaa dheengaddaa jechuudha paartiin badhaadhina Oromiyaadhaa galma abbaa gadaatti Adaamaan tolgaanii turanii innis immoo waa'ee maanifaastoo yookiin mallattoo filannoo isaanii beeksisuu ture jechuudha mallattoon bara kana isaaniiti. Kanaan dura akka isaan ittiin beekamaa turan kenniisa. Kenniisa filadhaatiin yeroo baay'ee bara Mallasis bara Hayilamaariyaamis waan akkasii ture filannoo sobaa ta'us mallattoo isaanii kenniisa ture. Bara kana immoo ampuuliidha. Akka nuti beeknutti ampuuliin fakkeenyaaf bakka buutu dhaaba Justice and Development kan jedhamu kan biyya Turkiiti. Wanta kana isaarraa fidamoo akkam laata? Wanti jettuu yoo. Egaa addunyaan tun beeyta walirraa waa fudhachuu waanuma jiru. Namni tokko nama tokko irraa waa fudhachuun ni jira. Garuu wanni jiru maalidha? Ani yoo waan kan kee fudhadhu ebaluun irraa fudhadhee jedhee himuu qaba. Akkas ta'uu qaba. Kun mallattoon asiin dura jiru mallattoo jiru AK paartii biyya Turkiiti dhaaba Erdogan biyya bulchaa jiran kan isaaniiti jechuudha. Garaagarummaa takka illee hin qabu. Ampuuliidha kan isaaniitis. Waan biraatti dabalan hin beeknu garuu bakka irraa fudhatame achi. Kan ammoo muummichi ministeeraa isaa taatu namni yaada kanaan gad dhufe bakka irraa fudhate hawaasaaf waan yaadas jechas mallattoo soo fudhattu taate waan bakka irraa fudhatte san hawaasaa ibsuu qabda. Kreditii nama sanii kennuu danda'u qabda jechuudha. Isa qofa yoo ta'an fakkeenyaaf maqaan isaaniitu Prosperity Party kan jedhamu kuni waan achirraa dhufe fakkaata. Maaliif maqaan isaanii Justice and Development jedha. Developmentii fi Prosperity kun walitti dhiyaata. Fakkeenyaaf jechuma biroo irraa xiqqoo fageessanii fayyadaman malee jechummaan maqaan paartii isaaniillee akka hojjetamudha. Jechuudha ampuulii achuma irraa dhufuu danda'a. Isa kanumaan jennee bira dabarraa kan ta'an immoo waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromooti. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa waa'ee lagannaa irra jiraachuu isaanii guyyaa 33ffaa hanga ammaatti lakkoofsisuu fi guyyaa kaleessa dhaddacha irratti dhiyaatanii turanii dhaddachi kun akkamiin oole? Dhaddachi illeen bifa lamaan oole. Dhaddachi tokko dhaddachi ijibbaataa kan guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohaammed irratti argaman dhimma yaala isaanii ilaalchiseetiin dhaddachi ijibbaataatu ture. Manni murtii ammas iyyannoon abbaan alangaa dhiyeesse kuffisee irra deebi'een akka haarayaatitti jechuudha. Murtii magaafa duraaniin kenne san hidhamtoonni lagannaa siyaasaa Oromoo lagannaa nyaataa irratti argaman kanneen dhukkubsatan akka hospitaala laandmaarkitti deemanii bakka dhuunfaatitti doktoroota dhuunfaatiin ilaalaman irra deebi'ee murteesse jechuudha. Wanni kun ammas akka gaafa duraanii qaama mootummaatiin haayijaak ta'amoo ni raawwatamu kan jedhu waan hawaasaa wajjin ilaaluu ta'a jechuudha. Isa kanarratti fakkeenyaaf ati odeeffannoo sassaabaa turte waa'ee hidhamtoota siyaasaa kana waa'ee Obbo Baqqalaa Jawaarii fi kan isaan jalatti argaman hunda isaanii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf haalli fayyaa isaanii maal fakkaata yeroo ammaa kanatti maal irratti argamu? Haalli fayyaa isaanii walumaa galatti hedduu nama yaaddeessuu keessattuu namoonni afur hedduu dhukkubsachuu isaanii Obbo Baqqalaa Garbaa bakka dhaddacha irratti taa'uu dadhabaniitiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo kaawwan irratti Arafaat fa'aa irratti hirkatanii taa'utu himamaa jira. Kana jechuun walumaa galatti haalli isaan keessa jiran hedduu nama yaaddeessuu Hamzaa Booranaatti akkasumas Jawaar Mohaammed fa'aa suuraan isaanii jijjiiramuu bifti isaanii kan dur nu beennu sun guutumaan guututti irraa ka'uu namummaadhaa bahudha jechuudha. Kanneentu himamaa jira. Waa'ee hidhamtoota siyaasaa kanas isuma jenneetiin bira dabarra jechuudha. Kan biraa mootu namoota isaan itti dhiyeenyaan biyya beekaman guyyaa itti aanutti dhiyeessuudhaaf yaalii taasisaa jiru jechuudha. Namoota yookiin namoota abukaatoo isaanii irraas haa ta'u namoota itti dhiyeenyaan beekan irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaalaa jirra. Akkuma itti milkoomnee hawaasa beeksifnu jechuudha. Kanumaan jennee bira dabarra. Akkuma ati jette namoota tokko dubbisuudhaaf yaaluu jirra gama abukaatoowwanii akkasumas doktoroota dhuunfaa isaanii illee dubbisuudhaaf yaalii irra jirra. Akkuma milkoofneen gara hawaasaatitti sagantaa kallattiin isaa ta'us sagantaa addaatiinis isaan qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii goona. Yoo milkoofne hawaasatti kabaanu ta'a. Mee gamanumaan abdii as keessaa baaneetiin gara hiriira DC'tti asi dabarsuuti situ DC hiriira mormii irra ture. Maaliin galte maal fakkaata hiriira DC? Hiriira DC baay'ee bareeda ture fakkeenyaaf ani akka nama biyya kana yeroo baay'ee turetti hiriira kanatti yeroo baay'ee hirmaachaa ture. Hiriirri jalqabaa Junaidii Saaddoo irratti bara 2011 kan garraa yaadadha jechuudha. As daantaa Minneapolis baanee turre. Bara san irraa eegaleen gamma hiruma baana. Maaliif hiriirri nu baanu kuni uummata keenya sagalee ta'uu irratti bu'aan inni buusas baay'ee guddaadha. Dhiibbaa biyya alaarraati gara mootummaa irratti taasifamu irratti bu'aa guddaa qaba.
Isuma kana wal qabatee yeroo baay'ee dabree hiriirri guddichi diistiin qophaa'aa jechuudha. Bara 2016 keessa qophaa'ee ture. Isa sirraa deemnee ture. Bara kana qofaa kun yeroo sadaffaati. Hiriirri guddichi qophaa'u jechuudha. Bara 2021 kun isa jalqabaati. Garuu mootu bara dabree bara 2020 keessa yeroo lama qophaa'ee ture. Isa kanarratti hawaasni Oromoodhaa isteeta garaagaraarraa kanaan dura biyya Kanaadaarraa dhufus turanii Kanaadaan namoota sababii koronaatiin daangaawwan cabameef seenuu hin danda'an. Waan ta'eef hawaasni Oromoodhaa isteeta garaagaraa fakkeenyaaf Atlaantaa jennu, Koloraadoodhaa jennu, Siyaatil, Minisoota, Aayowaa, Ohaayoo akkasuma isteetawwan hedduu ollaa naannoo DC jiran kanarraas hedduun dhufanii hirmaatanii turanii hiriira baay'ee gaarii tokko ture. Akkuma beekamu qabiyyeen hiriiricha kanaa warroonni lagannaa nyaataarra jiran kun mootummaan akka gidduu seenuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni kun miidhamaa jiranii lagannaa nyaataarra jiranii deemee isaanii akka gahaan kennamuufi manni murtii yerootti isaan deddeebisee isaanii taphatu kun namoota murtii gahaa akka isaaniif kennu akka gadi lakkifaman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii jechuudha. Akkasumas mootuu Justice for Hacaaluu kan jedhus ture. Weellisaa Oromoo beekamaa fi jaalatamaa kan ta'e Hacaaluunis haqni isaaf haa ta'u fi kan jedhan dhaadannowwan hedduutu keessatti argama ture jechuudha. Jalqaba akkuma baameen ganama iddoo tokkotti wal gahameetiin gara baankii addunyaatti deemanii World Bank jechuudha. Nutis gaafsan kallattiin dabarsaa kan turre jechuudha. Achi deemanii isaanis xalayaa itti kennatanii mootummaa kana yeroo baay'ee kan deeggaru kan bira dhaabbatu baankii addunyaa kunis akka gargaarsa irraa kutu mootummaa kanarraa jechuudha. Gaafa cidhaaf xalayaa itti kennanii turanii isa booda mootuu achirraa kaaneetiin gara State Departmentii gara dhimma jaalaatti imalle jechuudha. Achis geennee sagalee dhageessifatanii hawaasni jechuudha akka gaariitti akkasuma xalayaa qabatanii deemanis gaaffiiwwan ofii qabatanii dhufanis mootummaa Ameerikaatii kennanii akkasiin xumuran. Hiriira kanarratti wanni addaa ati argite maaliif gaaffiin tokko hawaasa keessaallee ka'aa ture. Hiriirri dhalattoota Tigraayitiin illee adeemsifamaa ture guyyaa sana. Wanni addaa ati argite namoonni tokko hiriirri bakka takkatti bahuun sirrii miti jedhanii jiranii. Mee hiriirri kun dhugama bakka tokkotti bahame moo wanni ati argite maal? Wanti isa kanarraa hubatamuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf keenya guyyaa 25 ture hiriirri jechuudha. Febraarii 25tti kan qabame jechuudha. Kan dhalattoota Tigraay mootu guyyaa 3 hiriira qaban 25, 26, 27 isaanis akkuma keenyaa fakkeessanii isteeta garaagaraa walitti dhufuudhaan diisitti darban jechuudha guyyaa 3f kan qabatan. Isuma kana wal qabatee fakkeenyaaf nuti jalqaba sa'aatiin isaa hiriirti baaniif kenna garaagara. Isaan nu dura dursanii banganama baanii sa'aatii gara itti beellamatan waan ta'eef sa'aatii isaaniitti gara State Departmentii achi deemanii sagalee isaanii dhageessifatanii xalayaa isaaniis kennataniitiin deebuutti jiru jechuudha. Namoota baankii addunyaa argannee booda gama State Departmentii yeroo deemnutti karatti wal dhufne. Wal dhufneetiin namoonni tokko sagalee wajjin dhageessifachuu qabna akka jedhus ture. Garii namoota lakkii nu of dandeenyaa nu saba guddaadha akka jedhu ture. Namoonni muraasni namoota uummanni kana keessa kan jiran fakkeenyaaf kan waggoota 27 hojjetaa turanis uummata kana keessa ni jiru akka jedhu ture. So wal mormii hedduu ture jechuudha isa kanarratti jechuudha. Kanaafuu koreen qindeessituu garee lamaanii isinis hiriira keessan qabadhaa deemaa isinis laana keessan qabadhaa deemaanii hunduu xurree faa qabatee isaanis nu bira kutanii nuti sammootu gara State Departmentii deemnee malee hiriirri wanti qindaa'ee isaa wajjin bahame yookiin namoota isaa wajjin karoorfame hin turre. Galatoomii Abdii walii galatti wanni addaa argite hoo maal? Wanti addaa yeroo baay'ee biyya keenyatti jechuudha kanaan dura hiriira biyyattis kan bahu dargaggoodha sagalee isaa kan dhaggeeffatu mootummaa kana wajjinis yeroo hedduu kan wal mormu gara caalu dargaggoodha. Wanti biyya alaan turre fakkeenyaaf biyya alaa kanatti yeroo baay'ee warroota mootummaa kana kallattiidhaan isaan miidhe warroota mootummaan kun biyyaa isaan ari'e yookiin immoo sababii miidhaa mootummaan kun maatii isaan arganiif biyyaa baqatan fa'aatu biyya alaa kanatti yeroo baay'ee hiriira bahaa turan jechuudha. Amma mootummaan si gammachiisu hiriira kana kan qindeessus kan hoogganaa tures gara caaluun ijoollee biyya kana gara caalu kan biyya kanatti dhalatanii guddatan kan eenyummaa isaanii wajjin guddatantu hiriira kana qindeessanii gaafa sanis sirriitti hoogganaa turan jechuudha. Kun adda ta'e natti mul'ate maaliifuu anis akka nama biyyatti dhalatee guddatee dhufetti nama gurguddaa argaa turre manguddoo hojii irra ba'aa turre ammatu ijoolleen biyya kana dhalatanii yoo akkasitti dabalaman hedduu nama boonsaa hedduu nama gammachiisa. Ulfaadhu Abdii wanni addaa argite kana yoo fakkaate sagantaa xumurree na fakkaata gama kiyyaan. Kanaan xumuruu dandeenya har'aaf jechuudha gaafa biraatti ammatu sagantaa biroo qabannee dhiyaanna. Galatoo.
Egaan daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan qophii keenya sona guyyaa ture jechuudha. Qophii keenya irratti yaada qabaattan akkasumas immoo wantoota biroo odeeffannoo nu biraan gahuu barbaadan karaa toora Feesbuukii, Instagiraamii fi Tiwiitarii irratti Oromiyaa 11 akkasumas karaa iimeelii keenya info@oromia11.com nu biraan gahuu hin dagatinaa isin jenna. Turtii gaarii.